السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتر دكتورة صالحة يوتيوب جرجرتونا قاكيسني فيما الحمد لله إن قافية كوتي سن اللي بقدر سنة ربنا قافية سنها تاسسو تلقوا جرك أبرتي من فيديو كله كي قدا بايتوكو قريجرا منكو فيديو قد يسانزرو إن شاء الله تزازي أردفتو كوتي توكو بيارة باتي قلا وسيداني قروا ولين دبّن بولتي سيتوكو كان معاملة كوتا في رويد مشان الرات لبت توكوتو بولتي سيتونا ناسوفته أكا أفني كن هتون بيارة باتي روغلاني كانن بولان وانا مركلا لم تسيتوتا كان في أتشي بتوتي قتي أمتي نقافتي والمدال تساني أتشي بتورة أتشي ويجدني واني ما تدافع كتا كننو نابتي في جتة حكوم بيتنو معاني ريف دايجي حكومة تينا منا باون جمرة دايما يصير شولا وبراندل كم دايما قتي تيجنا أكستو بولتينكو يصير شولا بولتيكو كان وتو تجرا وان بكي بتمو سني بتسني قبيستو أكون سنتمع وجهين أبط وين ترى الحمد لله ما يناسي تزازين كسنجا فيديو جشور اسمه فيديو هدوت كورا بمجر وجرا متن سنجرو إن شاء الله درادو بس أكيد سنجت متن سطاع كان جرو هرّفت تشوف تجتيته جنان مرة فيديو جتاري تشوف إن شاء الله ما يوجد يسكت فيديو كنا ما بيشوف سنتين مسي سكت وكرايتنا جلات أشياء بتبين أدبا هكذا إن شاء الله غافي الرهيدو كسنيتي غتي تاكا غتي شيتي غهجرمتي وانو ما يرول أتشي باتني فوفي كيلو أفرتميشاني أوليني يمامو تياراتي باتني دفودا كارغو غتشوف تمو كارغو بايتو كودي داكاراتني سالك كسما جبادا كنا في وان بربادن إن شاء الله أكان أججتني جاهزة سنيتا قاف الأفتني أسجسني وأنا أججتن فلتني درنا من قراماتي كسني أكان ما تيجي في الفت فلتني جدا سويتشودا وأنا تيجي بتن الرأسي ويا وأنت تجي لقارب بتشوفي وأنت جتي إنك عليه تتسيك عليه ما وأنت جتي ركسامو سلباجي أسي فكاتا كنا في أسيا لكناني يو بتشوف بربادن إن شاء الله أنا سيسترين كوبريتين كوسني كوبي سودان ديسي مالي فيسي دورا يرون بكي جرو بكدم بنياكوا هم دسرت التجرسيسة برتت يتيته جناني ما تكويو أكاكو تاتي سني كوبي سيتة جود أيها تزازي كان تقبلوا سنرا أنو ما سيني مو سني بتاعلا كنان ما شاء الله جايزة سني قوتي جود هم بالكرانو ما كراجتي سات كنني سني التجرسيسو تا Gati sasibiti muta diriyanis jira diriyaat aqaa fi shiitiidha jechuudha maamilli koo kun kan isin bittee obboleettiin si alam jedhamti yeroo hedduu meeshaa wantoota garaagaraa bittee fi abbaa manaa si dhufeen harkaa fuudhee ture asuma magaalaa Jimmaatti jechuudha jireenya jaraas dhaloonni jaraas naa ammoo obboleettii si fa'i dambanyana fiddeerti karena nama sadii afurii karaa siinaa dhufee jira jechuudha dambanyaan kan meeshaa hedduu ajajatan akkasii mul'ata miti ibsaan dhaame mul'ataara akkuma argitan kootiin kun illee jira namoonni baay'een biyya jira jettanii na gaafattu jechuudha kan ijoollee fa'ii argitanii jira guutee jira bifa barbaaddaniin sadarkaadhaan hanga sadarkaa sadii afurii qabaa kootiin kun jechuudha kan ijoollees jira. Kun amma kan nama jabaati. Egaa isin mee isinumti ilaalaati murteessaa gatii isaas waan hundasaa murteessaa jechuudhaan waan hin taane tokkoffaadhaan jedhu waan tokkoffaa hin taane. Mul'ata. Mul'ata. Kuna akkuma argitan maashaallah
Ndom jilbaaba abaayaa garaagaraa irratti uyyuun ta'a. Saayizii qaba jechuudha guddaa bicuu. Isiin kan guddaa ta'e naa bittee kana bitteef jechuudha. Obboleettii koo maashaallah akka koo taatee bakka koo naa buutee haala kanaan wallaahi waan bareedaa ta'e jechuudha. Bitteef jechuudha. Baay'ee tokko bareeda maashaallah akkasii. Isin murteessaa kamaa achii gatii isaa wal biratti qabaa laalaatii. Intarneetii irraa kan diraayivarii kan maalii onlaayinii irraa kaffalaa maal jedhaa yoo gatiin isaa wal madaale achii bituurra haaluma salphaa ta'een galtanii illee bitachuu dandeessu jechuudha ofii keessanii. Yaa isin murteessaa gatii isaa wal bira madaalaatu murteeffadhaan isin jedhaa. Naa kootiin kun kan bitame birikuma 4 bitame jechuudha. Kan kuma 3 jira kan kuma 3,500 jira sadarkaa qaba gaa. Manis miti kun garuu isa keessaa bareedaa mul'atan ta'e jechuudha. Akkasii uffanni xaaqaas jira kun itti aansuudhaan shiitii nama 2 shaarbii wajjin jechuudha. Shiitii nama 2 shaarbii wajjin. Walfakkii obbolaadhaaf jechuudha kan isin kennitu obbolaa ofii natti fakkaata. Walfakkii maachii jettee kun kan nama tokkooti kun shaarbii isaatii kunis kan nama tokkooti shaarbii isaa wajjin jechuudha. Walumaa galatti shiitiin kun birrii 2,000 bitama. Akkasii yaa naaf hodhamu hin jennee hin hodhamne akkuma tijaajii abbaatii wanti hundinuu. Hodhisiifachuu danda'u asuma magaalaa keessa jiru gatii ta'e jennaan jechuudha. Itti aansuudhaan diriyaa hir'ibbiin keessa egaa diriyaas na gaafataa turtanii. Diriyaan egaa akkuma sadarkaatiin jira akkuma aqimii abbaatiin jira. Garuu wanti 4,000 gadi jira. 4,000 gadi jira. Qinnaashiin jira 4,000 gadi. Obboleettii koo bittee ani hin binne akkuma isinitti hime. Akkuma argitan kun gogaraa isaatii ganaa hodhamaa mul'ataa ramti. Kun gogaraa isaatii akkuma argitan. Kun isa badaa qinnaashiis miti isa gatii ol kaas miti isa jiddu galeessaati jechuudha. Kun gogaraa isaatii akka kana fayyaan isaan hodhamu maaliif dheeraa kalatii ta'ennaan gogaraa jechuudha hin beektu gogaraan. Fakkeenyaaf amma asitti yoo hodhame ilaa. Kun irraa sassabamee jechuudha. Guutuun kodheedhaan guutuu harkoo guutuu akkas jalattis hodhachuu danda'u dhuguma harkoo gurdii godhanii eeyyuu akkasitti hin danda'ama laa. Akkasitti bittanii haadha keessa naqisiisuu dandeessu harkoo guutuu inni immoo irraa qannasuu barbaada kaalaa. Akkasitti kun gogaraa isaatii. Ishee maamaan koo kun isheetii isaatii. Kanatti ol jalaa mul'ata. Yaa kun hodhamne gatii ta'ennaan uffadhee isinitti agarsiisuuf hin mijatu. Kun immoo shaarbii isaatii jechuudha. Kun shaarbii isaati. Maashaallah waan irraa deemu illee hin qabu. Isiin kun yoo darbitee irraa deemteedha malee. Biddiin siiwaan laftee irraa baatee miti laa. Biddiin lolaan tokko irraa cite. Amma kun akkana fakkaata. Asiin qubni keedhas kan jiru. Kun shaarbii isaatii jechuudha laa argitanii. Shaarbii isaa. Akkuma isinitti agarsiise kun immoo shiitii isaatii. Gogaraa hiriyaa isaa sarara keessu jechuudha.
Kun akkasuma fayyaan isaa hodhamee suuqqata jechuudha. Abbaan ala uffatu. Egaa maal teessee akkasumatti agarsiista gatii hin himtuu jedha namoonni tokko maal oduu kee odeessita gatii wada gaddaluuf gibeettu jechuudha. Hin qaqqaba gatiin inshaallah nanimaa. Kun maal fakkaata? Isa bakka ammaa tuqi bakka namni siin jedhe bakka footoo. Is bakka. Nara bara. Biqilaa kara. Kun maal fakkaata mee? Mul'ata haramtee guutuu. Biqilaa keessaa maal fakkaata? Mereka, nah bisnis masya Allah. Bisa, nah kasih kuno kena fakata ka. Nah gati meka, jadi nama ini tak kemana sih udah sita gati himi. Kawan dirkama wai kapamu, kawan dirkama wai nama rati gua tani. Ada dua sita gati himi itu. Dirqaman qabu yang barbaade himaa namoonni tokko jechuudha yeroo waan namaan jettan adaba godhadhaa jechuudha. Dirqaman qabu gatii himuu waa asirratti nan qaxaranne jechuudha. Akkasii walumaa galatti diriyaa kana kan nama tokko birrii 5,000 kan nama tokko birrii 5,000. Egaa kan nama tokko jechuun diriyaa mul'ataa kanatti Sharbi gogara birrii 5,000. Kunis sharbi kun gogara diriyaa sharbi Sharbi sa gogarasa. Bukan nama tokko birrii 5,000 birrii 10,000 jechuudha. Kan kuma jira torba jira 8 9 akkuma barbaadan jechuudha. Kan isinitti meeqa'ee achi kee xaaqa. Amma dubbiin bakka xaaqaa kan inni akkuma bitan sadarkaa qaba. Inni kun sun bareedaa jedhamu. Kan kanaa olis jira kan kanaa gadiis jira. Xaaqaa dhiiraa jechuudha. Xaaqaa nama tokko meetira 3. Na keessatti xaaqaa kana jechuudha namoonni biyya Arabaatii fiddanii dhuftan biyya Arabaatii fiddanii nuti dhugaa jirne isinitti hima. Tokko wahii jedhan bakkuma xaaqaa kana bitamee siistariituudhaan jedhanii biyya alaatii tokko fidanii ilmoo fiddee fi dhufteennan abbaan fidee mana xaaqaatti gurgurachuu yennaan fuudhanii fi gurgurachuu yennaan namatti bitu dhabame namaaf hin ta'u jechuudha. Namaa intamacha uffannaa irratti akkasii maatiin keessan iyyuu gurguru jechuudha. Isin biyya Arabaatii fiddan kanaaf biyaansi xaaqaayyoo asii bitaa yookiin waan biraa bitaa fi malee xaaqaan bitinaa biyya Arabaatii akkasii kun meetira 3 kan nama tokko kunis immoo meetira 3 kan nama tokko jechuudha. Meetira 3 kan nama tokko kootiif surree ambaasaaddariif surree walumatti jechuudha. Silasi ambaasaaddariin gatiin isaa jabeenya garuu kan gatii jabeessu maalni xaaqaa isaaf hin taane hodhaa isaati jechuudha. Yoo barbaadan hodhaallee anumaatiin koo eessumni kan ijoollee suuqooti dabalatee kan hodhanu jiru xaaqaa achi fudhattanii hodhaasillee achi hodhisiisuu dandeessu jechuudha. Markaatoo Birinsaar irra jechuudha. Na dubbisaati yoo barbaadan lakkoofsa jiraasanii kennee dhaqxanii kennattanii hodhisiifachuu dandeessu. Hodhamaallee yoo fakkeenyaaf hodhisiistanii namaa kennuu barbaadan suuraa nama sanaa fi yoo bicate
dhaabisa safarra abbaa sanaa yoo bartan isinii fudhamuu danda'a jechuudha. Mi'aansi suuraa guutuu nama sanaa qabaachuu dandeessu. Maaliif namni tokko tokko gurmuu kana bal'ataa tokko tokko gurmuu qal'ata gatii ta'ennaa sanuma baruudhaaf suuraan barbaachisaa yookiin immoo meetira nama sanaa namni sun of safaree yoo isinitti hime yoo hin danda'amne immoo suuraa isaa yoo ergattan bifa filattanii hodhamaa qophaa'aa fudhachuu dandeessu. Maaliif jennaan xaaqaa kana bituun salphaadha. Birriin xaaqaa kana salphaadha. Hodhaa isaatu gatiin isaa guddiidha. Akkasii xaaqaa kana meeqaan bitteeyyuu kan nam tokko biti tokko 800 kun meetira 3 800 baay'isaa kan nama 3 kan meetira 3 800 baay'isadhaa isinumti. Yaa kan namni bicuusa ta'u guddaasa ta'u meetiruma 3 gahaa jechuudha. Akkasiin isiniin jedhaa hordoftoota koo yoo nagaa viidiyoon dheerateera viidiyoo dheeraa ilaaluun jaallattanuu kanaaf namoonni waa gochuu barbaade egaa obsumaa waa tokko ilaalaas hojjetas obsanaan nan goromsaa dhugamu maal jedhan kanaaf obsitanii viidiyoo daqiiqaa 8-9 ilaaltanii gatii dhagahuu isinumaa fi ani yuutuubiin birriina balakkaa miti ana uma tokko seeraan isinii ibsee adda isinii baasee jechuufan malee akkas inshaallah maashaallah hundarraan kootiin kun baay'ee tokko natti tolee akkas inshaallah hordoftoota koo kuma isinitti hime namoonni meeshaalee garaagaraa asbeezaa mana keessaa cukkas godhee asbeezaa mana keessaa afata arabiyaa majlisii meeshaalee farniicharaa immoo duwwaa isaatti taasisu fuudhu yoo meeshaa biraa waliin ajajattan malee jechuudha. Akkasii namoonni walumaa galatti meeshaa guutuu meeshaa mana keessaa barbaadan na dubbisaan isiniin jedha lakkoofsi koo duwwaa 941 52 74 63 wasaappiidhaan na dubbisaa yoo immoo wasaappiin qabaanne imoo malee immoo yoo ta'e imoonis na dubbisaa yoo wasaappiin koo isiniif bahuu didee isin imoorraa lakkoofsa keessan na ergaatii seevii godheen wasaappiidhaan isin dubbisa jechuudha. Maaliif namoota baay'eetu wasaappiin keen nuun baasu bilbilli keen hojjetu jechuudha. Ni hojjeta telegiraamii qabaa wasaappii qabaa imoo qabaa. Kana sadan keessaa gara tokkoon na argachuu dandeessuun isiniin jedha. Namoonni ani immoo sagalee keessan dafee isiniin deebisnee garii dhaggeeffadhee karaa wayii yookiin bakka ta'e wayiitti dhaggeeffadhee sun isiniin deebisiin dagadha ta'a. Kanaaf irra deebi'aa na yaadachiisaa yeroo tokko qofa waan gaafattanii sagalee na argitanii maaf hin deebistu jettanii achumaan dallantu jechuudha. Ilma namaatii namni akkas keessatti hojiin itti baay'atu hin dagataa. Kanaaf abbaan dhimmaa immoo irra deebi'ee nama yaadachiisa jechuudha. Akkas inshaallah aniyyuu immoo isiniin deebisa yeroo tokko achumaan isinii deebisa yeroo tokko immoo yeroo bakka hin taanetti dhaggeeffadhee booddeen deebisa jedhee immoo achumaan dagachuu hin danda'a gatii ta'ennaan akkas inshaallah hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbi keessanaaf tura. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godhaa yeroo hunda viidiyoo aan gadhiisu isin bira qaqqaba jechuudha. Laayikii godhaa laayikii tuqaa maaliif jennaan viidiyoon koo baay'ee tokko dadhabeera jechuudha. Yuutuubiin koo namoota biranaaf hin qaqqabu gatii ta'ennaan isin immoo laayikiidhaan mana koo naahu isaa manni koo qabbanaa heeraa mana keessanii mana kootii mana keenya walumaa galattu akkas inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.